walitti kaanee hojii kana hojjechuu eegalle. Hojii kana kan isin ajaa'ibu zayitii 1,500 meeshaa zayitii guunnee zayitii gara 40,000 olii birri 40,000 Dubaayii olii bitu leetirii gara 50 wayii baafnee 58 sana fakkaataan yoo dagachuu godhe dhiifama garuu dogongora ta'uu danda'a kun achii ol mala itti gadi hin ta'u. Hojjannee bakka gaafa an akkana bilbila milkiin gaafa miidiyaa irra milkii waliin bahe hawwiin bira jirti jedhu gaafa an asiin bahe qorsa nurraa argatan jedhu bilbila kiyya kana lafa kaa'ee bilbila milkiin bilbilee hiriyoon isaa haama sakkaranii bilbiluma bilbilurra kaka'e bilbilli kun lafarra akkana socho'ee hollataan bilbila uffisaa kakaatu hin jiru namni bilbilee jechuun mataa nama dhukkubsaan nama baay'ee nama tureen jennee kana hunda goonee gaafa achi qoricha kana waliin haadha manaa isaa waliin eegallee kaampaanii babal'isee kaampaanii bane bakka inni jedheetti kaleessa dubbate tokkotti kaampaaniidhaan hojii ka eegalleetiin jennu. Inni hiriyoonni kiyya birri 50 naannoo keessaa geessanii jennaan haati manaa milkii naafii faashin shoon hin jirtiin miidiyaa kanarratti sin beektan nama uffata gurgurtoo isaanii. Isinuu kaampaanii kanaa ergatee kaampaanii isirraa erganna jennaan tolee jedhee milkiin odoo mormu haadha manaatiin baay'ee waliin bu'anii haati manaa ammoo yaada sirrii jettee birri 25 nu geessanii ka ishii kun haa ta'u jennee abbaa warraa naafii faashin shoo peestaaliidhaa fi waraqata kaampaanii waraqata kun risiitii irra barreessan kaardii nu bitee dhufe akkas ture haalichi. Okay. Amma kaleessa yoo dogoggoruu baadhe milkiini ani baradheetiniin eebbifamee ogummaa kiyyaan kaampaanii kana banadhe isiin saraatanyaa tiyya turtee waan jiru haasaa akkasiitu jira. Wanni kuni ogummaan kun ogummaa baratanii barumsan akka doktoraatitti qaddoo xigganaa amaliyyaa nama godhan kanaan fidan immoo ogummaa uumamaan namarraa hubannoodhaan ijaallalanii baratan tokkoffarratti. Lammaffaa immoo gaafa ati achi hin dhaqin dura dalagaan isaa maal ture? Sadaffaa immoo biyya Dubaay keessatti baratanii doktora ta'uun profeesara ta'uun hin jira. Gaafi kana ni deebisu. Qoosaa miti wallahi. Uummatuma ifa haa ta'u sirriitti adda baasuuf uummata kana. Hojiin kun dhugaa dubbachuuf qoricha aadaa jechuun wanta baay'ee ulfaataa ta'eedhaan wanta nu akka salphaan laallu miti. Taanillee kallattii ittiin baratamu qabuu danda'an garuu ammoo ogeessota fayyaa waliin hojjedhe warra qoricha raabsu waliin hojjedhe waan ta'eef ani achi jala baradhe ogummaa sukkuumillee isaantu na barsiise cabas deebisuu miidhamas deebisuu laphee sooma hunda koobuu isaan jala baradheeni doktorummaa Dubaayin keessa argachuun hin danda'amuun illeedha. Hin danda'ama jedheellee hin yaadu. Bareeda hin danda'amu uummatuma ifa haa ta'uufi malee Dubaayin keessa wanni baratan lafa xaraguu kaampaanii garaagaraa waan biyya arabaatti reema eeguu gaala eeguu waan akkasiiti ogummaan baratan na zaafama akkuma itti ruuza bilcheessanii ifuma uummata haa ta'u. Eshi gaafa ati dhufin dura gaafa ati milkii biran dhufin dura milkiin hojii kana hin beekaa yookiin qaba. Milkiin ogummaa hojii kanaa qabaachuu miti. Eenyullee yoo hawwiin kijibde jedhe haa kijibdu milkiin fiinyaa afuufee dikooreeshinii dalagaani. Illee bakka beera mana anoo achi viidiyoo baay'ee bakka beera ulfaatitti argaa. Bakka sargii adda addaa fayyadamee fannisaa wannoo fiinyaa afuufee. Okay, Ahmad gaafii. Okay, gaafii amma faalee si xumura ishaan xumuree Ahmadiin faasi dabarsa. Amma isin waliigaltee keessan irraa kaatanii haga amma dhuma rakkoon kun sirra ga'utti baatii meeqa waliin dalaydan gabiin keessa walitti argattan qabatamaan kabee yookiin tilmaaman galiin kennaan mana gaabaa janni kenna ka jettu yoo jiraate nu beeksisi.
Gaaffii kan kee wanti ani tilmaamaani maallaqa kan an tilmaamaan irraa gabbusee tilmaamee maal jedhee qarshii Dubaay 1,128 birricha ammoo birri sanii olii ta'a beeytanii ka'umsi hojii kan ittiin eegaltanii 1,000 fi kaisii 300 jette kee 1,000 meeqa ture? Kiyya 1,800 karaa biyyaa 300 ture. Okay. 2,300 eegaltanii jechuudha. 2,300 eegaltanii turte. Asli 2,100 eegaltan. 2,100 eegaltan. Ka'umsi hojichaa 2,100 eegaltanii hagam dalaydan? Waggaa tokko moo waggaa lama dalaydan? Hagam turtan waliin dalagan? Ji'a 5. Okay. Ji'a 5 kana keessatti kaapitaalli keessan yookiin baajanni keessan hagam ga'e qabatamatti moo tilmaaman beekta hagam? Ka walii gala? Nu herrega ani milkii waliin kenne yeroo lama goone. Ji'a yeroo lama goone. Gizee tokko 5,000 herreen ka ji'a tokko jechuudhaan. Ka ji'a tokkollee 30,000 herreenne. Ka ji'a 3 hin herreen. Herrega waan biraa fudhadhellee hin qabuun. Baay'ee orderiin keenya cimaa dhufee guyyaarra gara 25-30 akkas ergaa turreeni. Achi ol ta'ayyuu ani gaduma qabeetuma himatadhe malee achi ol ta'a. Waraqaan ati qabatamatti ka hirreeydee ija keetiin isa wajjin walitti hirreeydan ka ji'a lama 80,000 jechuudha 35,000 45,000 dirhama maallaqni kun. Okay. Mee amma ka haqaan ati hirreeyde kunuyyuu ka tilmaama itti deebina abbaa gaafannee amane silaa ijarri nu tuffatanii dhufuu didanii yooma rakkoon qabu uummanni illee dhageeffataa jira. Amma 80,000 kana keessa wanti akka dhuunfaatti si ga'u milkiin jira, ati milkii jirti, maal ijaarti milkii jirti, ati jirta, manni kiraa jira, ifaan jira, kaarabaan jira, meeshaa fiduun jira. Maallaqni callaan si ga'u osoo achi jiraattee hayni jiraatee ka addaan qoodamtan taate si meeqa si ga'a 80,000 kana keessa? Hojii kana ammallee wanti isin beekuu qabdanii ogummaadha. Dandeettii kan lafa hojjedhu ana rabbitu na gargaare. Ogummaallee rabbitu na kenne waan hojjedhe sanillee rabbitu irra na qabe beeytanii. Hojiin kun muka gaafa bituu barbaade baala gaafa bituu barbaade dirhama 5-10 bittan. Gaafa gurguran taate yoo birrii 5-10 20 bitte gara birrii 5,000 olitti gurgurtaa. Wanta birrii 500 bitte gara dirhama birrii 5,000 6,000 haga 10,000 olillee gurgurtaani beeytanii. Kun ammootu ogummaa kiyya yaani yoo baasiillee uduu irraa baasnee jenne 70 imma lafattam 10,000 70 tirfii yaad nama lamaan adda qoodachuu qabna malee milkii waliin illee miti. Okay, siifi haadha manaa milkiitu adda qoodamuu qabaa jechuudha. Isii waliin eegale an kadeessa. Qoodamuu kanarratti Suudii welcome argaa jira hiriyoota keetti dawwale fidi Nasrii fi milkii keessaa tokko fidi Suudii kottu seenatillee Suudii turii argaara ya safara ilich arra maqalleen si badu ansirraan dheessu ilma ganda kiyyaatti Suudiin himattan kun anoo isinirraa kabala. Ani nama gaafa bal'oo qofa nama himatee gaafa rakkoo namarraa dheessu miti Suudii turii ka mucayyoo birrii dhoggate jettan ijoollee gandaatti anaaf Suudiin jabaannee ofirraa kafalla. Abbaan daadhii dhugee filma afaan hin urgaa'u jedhanii ani akka duriyyeen Dubaay sirraan dheessuu ya safara ilich itti dawwali Nasrii fi milkii keessaa akka argatte fidi kottu seen an namarraa dheessuun beeku. Okay. Amma ati Baalaamoyadha. Doktora guddaadha. Jaartiin milkii akkaataa keetirraa dhageennutti narsiidha jechuun narsiidha. Ogummaan isee achi hin geenne. Mallayni kuni qixxeetti adda qoodamtammoo xiqqashooti haga aangoo beekumsa keetiiti waan si caalu qaba. Waliigaltee keessan barbaadu hibar. Agreemantiin amma Ingiliffaan afuma jedhu sun kana. Dhugaa dubbachuu. Waliigalteen keessan akkam ture siif jaartii milkii gaafa eegaltan?
gaafa eegallu hojjanne qixxe adda qoodannaadha. Waliin hojjannaa jenne malee garuu qixxe adda qoodannaa leen jenne waliin hojjanne kan adda qoodachuu qabu anaaf tamilkii ko. Qixxe ma jedhe an ille yaanni kiyya asli wanti na hubachuu qabdu of qofa guddachuu doon ta'an isaan illee guddisuu waan barbaaduu fi waliin hojjannaa anaaf tamilkiitu qixxe adda qoodada yaanni kiyya illee jechuu an doktorummaa qaba isii ol nyaadha isii gad nyaadha ammoo karoora akkasii hin qabne jechuudha. Okay, haye rakomiti. Kuma kurame keessa abaabnu wachi kira mana waan dawaa fiddan homa waan nyaatan waan dhuydangni kira mana itti abaabnu kuma torbaatama. Kuni khajiilamu qofaati. Doktor khajiilamu qofaati khamma. Amma waan barbaade jibar. Ka evidence kana jalaa beeyte achi booda kanumaan achi baay'ifta. Waliigala ji'a 5 dalaydanii ji'a 3 qabda. Mee sanuma saniinuu yoo gabayaanuu haa dabalu haa irratu rakkoo miti. Rakkoo miti ati kabaatii 5 bira qabda ala kulli al mallaqa baatii 5 dalayde wajjin dalaydan kana keessa meeqa harka keetirra gahe kama milkiin si erga kun mallaqa meeqa asli dhiifama naa godhi gaafa hojii kana seenu ta milkiitiinis ta'e milkiini tokkoffaa an kiraa manaa hin kaffallu maabiraatii wanta kaffalu tokkollee akka hin qabne walii himne eenyu naan jedhanii na fudhataniira. Inni biraa ammoo ani rabbii kiyya jala taa'ee soba dubbachuun barbaaduun illa yoo bade dunyaa malee boru guddadhee bakka wayii barbaadaan yoo rabbi naa kenne ilmoo dhalee guddadhee ilmoo tiyya bakka wayii mul'ifachuu barbaada waan hedduu waan soba dubbachuun fedhu guyyaa yoo dogongoruu dhabaadhe guyyaa tokko jalqaba akkuma an biyya galeen jechuudha idaa namaa kanarra jira isinis hin beekne innis hin beekne. Nama mana hidhaa keessa birrii 5 kaffalee baay'ee saafa. Nama birrii 5 kaffalee idaa keessaa baay'ee namni beekta hin beektanii. Idaa namaallee birrii Itoophiyaa birrii 100 narra jira. Isiin illee hin beektiin. Milkii jedheen gaafa darbatanii biyya na buusanii kan. Gaafa biyya darbatanii sani milkii birrii kiyya naa galchii yaqoo naa galchii jedhee kadhate milkiin naa galchuu dide na cinqee obboleettiin kiyya ragaadha kunoo namuma asirra tiktok irra beektanii kadhee birrii 100 idaa namaa sanii 100 fi dhiifama naa godha 16,000 ta'ee 12,000 ta'ee hin beeku akaawunti riisitii hin jira isinii maxxansa hagas naa galcheen ammas rakkadhe anaan qullaa galeeru. Nama wanta akka ofirraa hin qabne nama amantiillee jijjiireeru wanta hedduutu jira. Ammas rakkadhee waan fuudhu dhabe gara maatii harka qullaa maatii galu dadhabee magaalaa biraa dhokadhee ture. Taa'ee milkii kadhadheen warwaadhe milkiin na dide. Turee ammas turee ji'a tokko akkas ga'e milkii jedheen naa kennuu didde ambayella uummata ittiin dubbadhu. Tokkoffaa irratti gaafa uummata dubbadhe hin salphisa. Inni yoo waa jedhanii quraana qabatee fiigan beeka. Isheenis yoo waa jedhanii quraana qabattee fiiti. Udu'am jettee hin jenne yoo jette fidi quraana sii kakannaa siin jette fidi quraanaan deema an sirri beeka. An milkii jedhee qaallus hidhadha jedheen gubadhee sheekaaf qeesii bira deemeeti haqatiyyaaf si hidhadha jedhe. Milkiin maraatee biibba'ee obboleetti tiyyara bilbilee obboleetti tiyya kadhateeti 90,000 fi 600 naaf fakkaata. Yoo humni 100 dogongoraa miti. Humni 90 dogongoraa miti. Akaawunti isinii maxxansaa hin jira inni irra naa galche maqaa obboleetti tiyyaatiin naa galche. Achi booda birriin sun hin galtee milkiin kiyya ammootu akkasuma na cufee dhiifne sun akkas tureen. 100,000 naa galeera jechuudha. Birrii miliyoona 3 keessaa 200,000 sii gale. Miliyoona 300 ol hin caala 200,000 galee. Miliyoona 3 keessaa 200,000 gale. Miskiina wallahi garaa nama nyaata rabbi akka keessi yaa baasu. Doktor Asli warri koomantii kun ilmaan booyuu dhiisaa yoo dandeettan kooppiliinkii fi taaptaabii godhaa. Asli asirratti gaafii silaatu gaafattee amma obboleettiin teenna wanni isiin adda baasuu qabdu. Mucaa kanaan walitti dabalamtee ka hojjatte jalqaba jaartii isaa waliin jedhaa jirti. Isii wajjin birrii 1,800 diinaara isiin 300 walitti 2,100 hojii jalqabneedha. Mallaqa kana walakkaa qoodamnaa kanarratti waliin gallee jechaa jirti.
Isa kanarratti wanni hawaasni bal'aan namni 7,400 kun silaalaa jiruuf miliyoona 3 jecha jedhu kana uummanni marti mimmaan kee miidiyaa irra dhaga'ee ani sababa saniif as dhufee as ta'aa jira. Nama 7,000 jechuun ammoo osoo galma tokko teessiftee bootaan hin fuudhuu jechuu kun uummata xiqqaa miti biyya addunyaa mararraa silaalaa jira waan ta'eef haqa kee barbaadde yoo ta'e ka mucaa sanillee miine ka uummanni bal'aan kun marti silaalaa jiru miliyoona 3 jechuun waggaa meeqa ifaajee akka namni fiduun beeka doolaara 10,000 Doolaara 10,000. Doolaara 10,000 kana waan qallaalii miti. Kana mootummaan biyyaatu yoo dhaga'e waan kabbaasiidha. Mootummaan biyya sanitti yoo dhaga'e waan guddaa. Walumaa galatti wanni ansiin jechuu barbaadu. Ji'a meeqa hojjatte ati? Jaartii gurbaa wajjin baatii meeqa waliin hojjatta walumaa galatti? Akka hojii jalqabdatti. Profaayilii rabbi nu milkeessa iyyuu yaa rabbi ijoollee tana waliin nu araarsi. Milkiin dhufe obsa. Asli dhiifa manaa godhe tokkoffaa waa'ee haqa kiyya aduun dubbanne kun sagalee karaan ittiin taadhuun tiktokii kiyya narra gube tiktokii kiyya irraa naa gaafadhaa jalqaba irratti. Omaa rakkoo qabu tiktokii anuu sii kenna qoy caallisee dem. Milki doktora salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ummata Oromoo bal'aa. Jirra booda guyyaatti isin barbaadna nutu uffattanii jennee baay'ee aarreeyyuu afaan illee waan badan nu dubbanne bakka walii hambifachuun bareeda. Wallahi biyya lafa kanatti biizinee waleena seenaadha. Wallahi siif nasrii baay'ee itti aaree oolee baga dhufte gizee baay'ee irra deddeebii ayeetiin milkii fi nasrii keessaa tokko naa fidaa jedhee kadhataa ture garuu hamtuun afaaniin hin baane. Obsuu wayyaa ijoollee turu ijoollee biyyaatti baay'ee jaaladhaa hiriyoota jedhetu malee garaa keessa siif nasrii tuffii nagan isin qabdan maali jedhee baay'ee aare baga nagaan dhufte hundaafuu dhufuu dursa dhufiitima keessan barbaade. Abboo mucattiin kun girgirrii maayii kana hin jira atillee kalee maglacaa kennite hawwilleen doktor hawwilleen kennite atillee kennite. Amma waan san dubbii kana isiniif hin dhajenneetiniin as teennee isin eegaarra hawwiin nuuf fixaa jedhaa jirti obboleettiin teenna hiriyyaan mana hojii waliin hojjetaa turtan kaleessa irra jireenya biyya ormaa gargar isin baase ati hoo dubbii kana hin kennatta isiniif hin dhuu. Ani kaleessa iyyuu dubbattee jiraani jaarsa ala hin jiru biyya ala hin jiru Oromoo ala hin jiru yoo akkisiillee na bira jiraatte. Yoo ati kiyyallee bira jiraata rabbi jecha dhiisee fi nama miidiyaa irratti sontaan lafarratti atillee as kennadhu anillee hin kennadha yoo dhugama akka matettee maqaa na balleessitu kanaan si miidhee jiraatte uummanni Oromoo badhaadhu arguu jedhee dubbadhee jiran kaleessayyuu jechuudha. Yookiin immoo sobaan booyaniif sobaan nama sabaniif miliyoona 3 jedhaniif miliyoona 30 jedhaniif homaa rakkin hin jiru maaliif kafaana sabu san gaafii keessa arganna rakkoon qabu isin araarsinaa kennatta dubbiin walii galchinee lala homaa rakkoo. Rakkin hin jiru gara kiyya. Aye. Bareeda maarree milkii kiyya kun obboleettiin teenna hawwiini ani nama milkii galata biraa qaba inillee galata na biraa qaba nama obboleettii isallee yaalee fi nuun jette gara nyaatte nutti himte akkaataa itti mana arabaatii baatellee si janajjanee si baase moo dalagaa kana asoo yaachira jedhee sossobee si baase moo jennaan anumatu itti bilbilee milkii mana jirtaa jennaan eedhaan jedhee lookeeshinii nu ergee naan jette waan ka'umsarraa yookaan jechuudha. Eeshi gara itti hoo jennaan meeshaa gimmaasha achitti dhiisee obboleettii tiyya bira deebi'ee eegatti achitti deebi'ee jette waan akka ijoolleen zabana kanaa janajjantee gowwoomsitee wal baaftu sanillee hin himne isiin akkuma fedha ofiitiin si bira dhuftee nutti himte. Mee amma hundaafuyyuu wanti jiru maali maaltu waliin isin geesse amma sirrallee waan fuune jira sirrallee waan fuune jira bakka isinitti wal dhabdan immootu walitti isin araarsine walitti isin qajeelchina yoo isin dabalta isin gabbuusisiifna yoo irratti si ol baasisiifna qabrii qabdanii jireenyi biyya lafaa ergisa arrabni arra jiidhaa kun boru hin goga atiin kun mucaa bareeda reefrafaa ol dhufaa jiru nama bultii qabu nama ilmoo kichuu qabu nama haadha qabu nama jaartii qabu nama obboleettii qabu nama ganaa bakka hireen hedduu isin lamaan isin eeggattu beeytanii kanaaf namni waan tokko tokko yoo humna qabaatellee yoo mala qabaatellee yoo hiriyyaa qabaatellee yoo irree qabaatellee waan tokko tokko rabbumaaf jecha rabbiif jecha irra tara dubartiin amaanadha dubartiin kabajamuu qabdi malee zollomamuu qabdu
eebamuun qabdu tumamuun qabnu haidhisi ati har'a nama jabaan dhuguma dubbachuu ta'e Dubaay qabdu keessaa tokkosi nutuyyuu warra olaanii kanatti beeynu Nasritti aansee nama isteeppii sadarkaa lakkoofsa keessa jiru sadarkaa sadaffaa afuraffara nama jiru nama Oromoon Dubaay guutuun si abdattu nuhuu si abdannu warri koomentii ani isin jalaachu yookiin afaan keessan qabadhaa ta'a firiidamii isinii kenna. Kanaaf mee milkii kiyya hawwii maaltu ture maal irratti yaa'iin kun ka'ee akkami dalagaa wajjin eegaltamee dalagaa irraa nu kaase. Jalqaba nundi kennaa miira keessaa baanee dhageeffannaa nama dhugaa dubbatu rabbiin nu haa taasisu. Ka dhabeellee nama rabbii haa taasisu namni biizinesiidhaaf gaafa walitti dhufe ka walitti dhabne hin jiru. Obboleessa jaartiin wal dhabdi biizinesii irratti kun beekamaadha. Haa ta'u garuu dubbii namni wal dhabe kana kanamaa hiikullee biyyuma kana ummatuma asirra jiru kana kaleessa gaafa walitti dhufnu miiruma gammachuutiin walitti dhufnee hawwiin jette jechuudha. Naada waltee jennaani eessa jirtannaani mana jirannaani durallee gaaf tokko dhufuudhaaf turteetiin naa beellamtee achumaanii badde. Ergasiin booda dhaqeetiin fuudheeni ergasii mana dhuftee shaantaa mana kaattee mana kiyya obboleetti si bira deemte obboleettan biyya galtee jirti guyyaa tokko guyyaa lama achi bultee deebite. Ergasii achi bultee erga deebiteen booda amma dalagaa naa barbaadii taa'uun barbaadu dalagachuu barbaadannaani mana madamii wayii dalagaa hin galcheeni. Galtee mana sallee xiqqoo daladdeetiin hin baatee ammallee dalagaa naa barbaadii jennaan ammallee taa'uun barbaadu taa'uun jaalladhu ammallee mana dalagaa biraa wayiin seensee. Seensee somaa jirtu. Warri koomentii shataa warri koomentii hin jala cufamoo daawwattanitti jettan. Yaa erga mana biraallee amma seensee achi amma daddaladdee ayitiin dalagaa tutulfaatee namitti gaafattee asiillee jaartiin kiyyallee koottu ooyilii waliin dalannaa dalagaa waliin dalannaa koottu dhiisii jettee anillee barreessee fi koottuuti dalagaa waliin dalanna bakka dhiisii koottuudhee madamiyyuu akkamitti hima jennaaniin maal jenneeyyuu ayitik maaltu waa ta'e jettee waa wayii soobabdee dhuftee beektee madamii sani. Waa wayii sababdee dhuftee ergasiin booda teennee mari'annee akaakayyuun narraa du'e jettee dhutte. Akaakayyuun na jala du'e jettee dhutte. Koomentii ka hawwii waan as hin jirreef hawwii chaarjii dhume uumaa baate hawwii kottu deemi. Koomentii eenyu hidha hiika. Argitee ergasiin booda amma dalagaa kana hin eegallee dalagaa kana sadiin eegallee ergasiin booda namni kaan saree walirra haraashiidhaan fakkeenyaaf doktora baradhee hoo jette namni tokko doktorri haraashiidha miti ree. Akka namni kaleessa milkiin fiinyaa afuufa milkiin mana sargiitti dandasa osoo jedha osoo hin taane nama ogummaa seeraa qabu nama sargeettilee fideessinii mul'isuu danda'u. Garuu namni gaafa walitti dabalamee jedhee waa barataa waa wal barsiisaa garuu sababa walitti dabalamne hawwiin na barsiiftee jirti yoo jedhe isiillee gaafachuu dandeettan fiddeetiin na barsiifne hawwii waa'ee dawaa kanarraa garuu ergoosii walitti dabalamne waan kaniin humna jenneetiin hojii kan kee kanaatillee gara ogummaatti jijjiiri jedheenan argitee. Gara ogummaatti jijjiiri waliin dalannaa jedheeni jaartitii nama sadi taaneetiin hin eegallee viidiyoo jalqabaanuyyuu waraabee kuno akkana doktora Hawwiin kasiin dura isin barsiisaa turtee jettee gama tiktookiitiin amma nu biratti argamtii waan adda addaa barbaadan nu bira argattanii jedhee waan akkasiillee viidiyoo jalqaba gallakkise beektee. Ergasiin booda viidiyoo irraa eegallee dalagatti seenneen boodaan kaampaanii deeliverii ture deeliverii kana lakki yoo fi geessine birriin ijoolleen nu kabaltuu fi birriin ittiin geeffamuyyuu tokko ta'uu danda'a sii galaami. So amma deeliverii kaampaaniitti kennaa hin beekamu as keessa uffata gurgurlee deeliverii kaampaaniin geessaa isaan paarseentiidhaan muratanii hagana muratanii isaan nuti immoo isaanii kenna hojjennee jennee walii gallee. Meeqoo milki Muniir gurra isii dhageeffattu kun akkana jenne akkana jechuun ibsiraa kanuu ta'u Muniir dura akkamitti fidde hawwiin baate itti dawwaliif silkii qabda? Ni qaba. Itti fufe itti milkiin jira. Gaafannu qabna. Amma kuma kana duudhaan jirru amma dalagaa turree ji'a tokko folakkaa dalannee amma siin ji'a sadii na bira daladdee beettee. Ji'a sadii dalaydee moo waliin dalaydan? Waliin dalanne kaa jechuun na bira daladdee jechuun waliin dalanneedha ji'a sadii. Na bira dalaydeen damoosani
waliin dalaguun immoo waan argatan addaan qoodamudha yoo kasara waliin kasaruudha akkasitti addaan dhufaasika doktor. Ji'a sadii kana keessa waan ji'a tokko walakkaa herreennee osuma asiin jirtu birrii hafellee hin beeksisin dubbattee jirti asirrattillee birrii kana hagana tofa jenneetiin lafa kenne maaliif amma wanni takkatti amma sirnaa beeku qabdan wanni kun birrii namni dalagoo osoo hin taane baasii baasaa dawaa daladdaa miti birriin deemtee bittaa birriitti deebitee gurgurta miti. Baasii qabaa galii qaba kun hunduun galmaa guyyaa guyyaadha waan baafnuun galmeessina siinillee beetti kana. Ergasiin booda kajja tokko walakkaa herreennee lafa kennee jira uummata akka kajja tokko walakkaa waan cufamee 5,000 tofa jettee jirti 5,000 tofa'ee kajja tokko walakkaa sun jechuudha sii galaami. Kumni shanii kun bakka saditti adda baalaal ammallee kumni shanii kun bu'aan argamee jedhee nama sadiin daladdeetiin nama sadi bakka saditti adda baa. Diraama kuma shanii. Ergasiin booda immoo itti fuufnee dalannee eega jenneen booda ji'a tokkoof walakkaa eega dalanneen booda gaafa ji'a jaaffaa bulii shan bulii ja'a eegallee gaafa ji'a sagalaffaa bulii shanii hawwiin qabamtee. Kanallee akka ittiin qabamte gaafsanii guyyaa jechuudha ofii isiitii mucaa tokkotu jira keenya dhufee jira biraazar jettiisiin garuu namni biraa dammoo kabbeeraa jira kamaaliitillee jedhanii waa'ee jedhanii sani isin rabbitu beeka garuu obboleessaa miti obboleessi biraa as keessa jira. Omara kon qabu sun dalaga ijoollee Dubaay hayye. Ergasii maal jettee birrii kennuufii barbaadaati birrii naa fidii naan jettee anu ajimaaniin jira naman na bira jira beeki chaatiin jirallee waan kana waan hunda ragaadhaan haasaa jiran. Maaliif rabbiin jala dhokku darbeeta akka namni asirra deemee malee baa namaan jedhu maanaam dhugaa namaa rabbiif nama waliin dalagu ofar beeka beek. Sii galee asi. Ergasii anu ajimaaniin jira mucaa lakkoofsaa sergiiti asumaan itti kenneetiini galaa jedheen kana hunda chaatiin si erguu danda'a waan ani isaan jedhaa ture waan sagaleen barreessaa ture gaafsan jechuudha sii galee. Ergasii erguu hin dandeenye siin bakka alatti mucaa kana arguu barbaaddi qaamaan jedheetiin bakka dhiisee hin galee ani onnaa ho'i qabna qubii ho'i qabna ajimaanitti tola jiruun beeka biyya ajimaanii kana. Dabnee walgarii geessineetiin ajimaaniin deemaa adda qubii waldaa waan ta'eef dabnee dalanna jedheeni anaabsiin deemneetiin suuqiidha meeshaa binnee deebineetiin ordarii dalannee odoo nama ordarii dalannee kaanee anillee deemu qophaayaa jiru mucaan kun itti dawwale. Mucaan itti dawwalee jennaaniin dhufe mucaanii birrii naa kennii itti gabbana hawwi maal taate namni ollaa namaa dhufe kabajaa qaba. Manatti ol yaa miti manatti buna dhugee haa deemu birrii fudhatee jedheen.